Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu sa'a kanaaf qindeeffannee qabannee dhufneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin turan affeeraa keenya. Oduu waliin kan isin waliin turu aan Amiin Shubbiseetiin gara oduutti isin dabarsa. Pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee dhaabbata Meerii Jooy waliin mari'atan. Pirezidaantiin Ifedirii Taayyee Asqasillaaseen hundeessituu fi hojii raawwachiiftuu dhaabbata Meerii Jooy Sister Zabiidar Zawudee walitti qabaa fi miseensa boordii dhaabbatichaa waliin mari'ataniiru. Dhaabbanni Meerii Jooy dameewwan fayyaa, barnoota daa'immanii, manguddootaa fi dubartootaa fi kanneen biroo irratti hojiilee hojjechaa jiru irratti mari'achuun ragaan dhaabbaticharraa argame ni agarsiisa. Hidhattoonni duraanii leenjii haaromsaa fudhatan hawaasatti makaman. Naannoo Tigraayitti hidhattoonni duraanii leenjii haaromsaa fudhatan 640 hawaasatti makamuu Komishiiniin Haaromsa Biyyaalessaa beeksise. Leenjitoonni kunneen giddugala leenjii Maqalee fi Idaagaa Hamusitti leenjii kennamanii fi xumuree hawaasatti akka makaman taasifamuu Daayirektarri Dimobilaayizeeshinii Komishiinichaa Leetinaal Kooloneel Gosaayee Xilahuun dubbataniiru. Giddugaloota kanneenitti hidhattoonni duraanii 1360 adeemsa leenjii irra jiraachuu fi fuulduratti hawaasatti akka makamanis himaniiru. Baatiiwwan afran dhufan keessatti hidhattoonni duraanii naannichaa 75 jireenya idilee isaaniitti akka deebi'anis kaasaniiru. Waggoottan lamaan dhufanitti naannolee torbatti marsaa jalqabaan hidhattoota duraanii 300 fi 71 hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii dandamachiisuun akka hojjetamu akeekaniiru. Namoonni boba'aa seeraan alaa daldalan 34 to'ataman. Magaalaa Hawaasaatti namoonni boba'aa seeraan alaa daldaluu irratti bobba'an 34 to'annoo jala oolfamuu Komishiiniin Poolisii Naannoo Sidaamaa beeksise. Bittaa fi gurgurtaa boba'aa seeraan alaa ittisuuf koreen hundaa'ee hojii eegaluu fi boba'aa naannicha seenuu haqaan kaayyoo karoorfameef akka ooluuf hojjechaa jiraachuu Komishiinichi beeksiseera. Haaluma kana namoota meeshaalee garagaraatti fayyadamuun boba'aa gurguruuf yaalan 32 akkasumas buufanni gurgurtaa boba'aa erga cufameen booda abbootii qabeenyaa waliin ta'uun gurgurtaa kan turanii fi tumsa taasisan hojjettoonni biroo daldalaa fi industirii lama to'annoon qorannoo geggeeffamaa jiraachuu ibsaniiru. Dabalataan buufata gurgurtaa boba'aa seeraa fi qajeeltoo biiroo daldalaa fi industirii hin kabajne tokko maallaqaan yoo adabu buufanni biraan tajaajila akka hin kennine saamsamuu mirkaneessaniiru. Oromiyaatti albuudota qorannoon adda baafaman keessaa 70 gabaaf dhiyaachuun ibsame. Naannoo Oromiyaatti gosoota albuudaa 72 adda baafaman keessaa 70 ol gabaa biyya keessaa fi biyya alaatiif akka dhihaatu abbaan taayitaa misooma albuuda Oromiyaa beeksise. Abbaa taayitaa misooma albuuda Oromiyaatti ogeessa ji'ooloojii kan ta'an Alamaayyoo Oljira akka himanitti naannichatti iddoowwan adda addaatti albuudni ijaarsaa, industirii fi faaya gosoota 72 akka argamu qorannoon adda baheera jedhan. Albuudota qorannoon adda baafaman keessaa 70 ol gabaa biyya keessaa fi alaaf dhihaachaa akka jiranis ibsaniiru. Kana malees albuudota biyya alaatti galfaman oomisha biyya keessaatiin bakka buufamuus ni danda'ama jedhan. Naannichi albuudaan kan badhaate waan ta'eef sadarkaa barbaadamuun itti fayyadamuun tumsa akka barbaadu kan ibsan obbo Alamaayyoo Oljiraa qabeenya albuudaa sirriitti beekuuf kaartaa qopheessuu, laaboraatoorii hundeessuu fi qorannoo geggeessuun kallattii xiyyeeffannoo akka ta'u eeraniiru. Abbaan taayitichaa hojii albuuda baasuu, qorannoon adda baasuu fi misoomsuudhaaf hayyama kennuu fi to'achuu irratti adda durummaan akka hojjetu eeruun naannichatti oomishtoota 2000 ol bifa aadaa fi ammayyaatiin oomishaniif hayyamni laatamuu fi himaniiru. Oduu biraatiin herrega baankii banachuuf waraqaa eenyummaa dijitaalaa dhiyeessuun dirqama ta'uufi jedhame. Herrega baankii banuuf dirqama kan ta'u ammaaf magaalaa Finfinnee keessatti yoo ta'u adeemsa keessatti garuu guutuu biyyattiitti akka ta'us dubbatameera. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii muddee bara 2017 irraa eegalee Finfinnee keessatti maamiltoonni herrega baankii banuuf waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa jedhamu dhiyeessuun dirqama akka ta'u himaniiru. Waggaa lama booda immoo maamiltoonni guutuu biyyattii tajaajila baankii kamiyyuu argachuuf waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa kanatti tajaajilamuu akka qaban baankichi eereera. Hanga ammaatti namoonni miiliyoona 10 ol ta'an waraqaa eenyummaa dijitaalaaf galmaa'uu ragaan sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa ni agarsiisa. Baankiin biyyaalessaa xalayaa baankileef barreessan dirqamni itti fayyadama waraqaa eenyummaa dijitaalaa qulqullinaa fi nageenya sirna faayinaansiif ta'uu ibseera. Hanna faayinaansii ittisuu fi abbummaa akkasumas eegumsa nagaa mirkaneessuuf tajaajila maamiltoonni waraqaa eenyummaa dijitaalaan fayyadamuu qabu ta'uu baankichi eeree jira. Sababoota kanneen kaasuun maamiltoonni herrega baankii banuuf waraqaa eenyummaa dijitaalaa dhiyeessuuf dirqama akka ta'e murtaa'uu xalayichaan beeksiseera. Xalayaan baankii biyyaalessaa akka agarsiisutti hojimaatni haaraa kan amma eegalu magaalaa Finfinneetti qofaadha jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 23 bara 2017 irraa eegalee maamiltoonni magaalaa Finfinnee jiran herrega baankii banuuf waraqaa eenyummaa dijitaalaa isaan barbaachisa jechuun gorsituun itti aanaa baankii biyyaalessaa kan ta'an aadde Maartaa Hayilamaariyaam himaniiru. Baatii 5 booda ammoo jechuunis waxabajjii 24 bara 2017 irraa eegalee adeemsi kun magaalota ijoo biyyattii
biyyattiitti akka hojiirra oolu xalayaan baankii biyyaalessaa irraa barreeffame ni agarsiisa. Akka guutuu biyyaatti immoo maamiltoonni baankii herregaa banuuf waraqaa dijitaalaa kana gaafataman waggaa tokko booda lakkoofsa Itoophiyaa muddee bara 2018 eegaleeti jedhameera. Waggaa lama booda ammoo jechuunis muddee 2019 irraa eegalee ammoo tajaajila baankii argachuuf maamiloota ala jiran dabalatee waraqaa dijitaalaa argachuun akka barbaachisu baankiin eeree jira. Haa ta'u malee dhimmi kenniinsa waraqaa eenyummaa dijitaalaa irratti uummata bira dafee ga'uu dhabuun isaa qormaata ta'uu akka danda'us gaafii kaaseera. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa faayidaa jedhamee waamamu namni tokko eenyummaa tokko akka qabu gochuuf yaadamee kan qophaa'e ta'us kaasaniiru. Labsiin waraqaa eenyummaa kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kan bahe yoo ta'u qaamoleen amma mootummaa dhimmichi ilaallaturraa eeyyama argatan tajaajila kennuuf waraqaa eenyummaa dijitaalaa dirqama gochuu akka danda'an ibsaniiru. Oduu biraatiin baankonni Itoophiyaa birrii biiliyoona 1.3 gowwoomsamuun isaanii himame. Baankonni Itoophiyaa 28 gowwoomsitootaan saamamuus dubbatameera. Maallaqni hatame kun bara darbe waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu birrii miiliyoona 300 akka dabales himameera. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa gabaasa nageenya faayinaansii waggaa baaseen baankichi haga waxabajjii 24 irratti xiyyeeffate gabaasichaan jedhame. Akkuma baankichi gabaasa kana kaaseen baankonni Itoophiyaa 28 hanna birrii biiliyoona 1.3 dhabaniiru jedhama. Hanni kun karaa nootii maallaqa sobaa, maashinii ATM hatame, cheekiiwwan sobaa raawwatame, bilbila sobaa fi maloota kanaan kan wal qabatanidha jedhan. Maallaqni bara kana baankotaan dhaban bara darbe waliin yeroo wal fakkaatu wal bira qabamee yoo ilaalamu birrii miiliyoona 300 akka dabalee gabaasa kana keessatti eerameera. Baankota Itoophiyaa 31 keessaa 28 gowwoomsaman yoo ta'u eenyummaan baankota sadan hafanii garuu gabaasa kana keessatti hin eeramne. Baankonni dhaabbilee liqii fi qusannaa xixiqqaa waliin qindoominaan liqii kennaa akka jiran kan himamu yoo ta'u tajaajilli kun dabaluu fi hanni intarneetii baay'achuun maallaqni baankonni dhaban dabaluu akka danda'u baankiin biyyaalessaa gabaasa kana keessatti eereera. Baankiin biyyaalessaa walumaa galatti hanga ji'a waxabajjii bara 2024tti birrii tiriliyoona 2.5 baankota keessa qusatamuu fi maallaqni liqii birrii tiriliyoona 2.2 ga'uu ibsaniiru. Damee oomishaaf birrii biiliyoona 345 daldala biyya keessaatiif birrii biiliyoona 302 damee daldala alergiif ammoo birrii biiliyoona 212 akka kennames himameera. Haa ta'u malee hojiin qonnaa bifa liqiitiin maallaqa xiqqaa kan argatu yoo ta'u galtee fi dameewwan daldalaa biroo liqii xiqqaa argataniiru jedhama. Bu'aan waliigala baankota bara darbee birrii biiliyoona 49 irraa gara birrii biiliyoona 59tti ol guddachuus eerameera. Eertiriyaan gonkumaa Itoophiyaa jeequuf fedha hin qabdu jedhan pirezidaantiin Eertiriyaa Isayyaas Afwerqi. Pirezidaantiin Eertiriyaa Isayyaas Afwerqi sanbata darbe Afgaa fi miidiyaa biyyattii waliin taasisaniin humnoota alaa dhimma marii gamsadee biyyattiin Somaaliyaa fi Masrii waliin tibbana Asmaratti geggeessite irratti odeeffannoo sobaa tamsaasaa jira jechuun qeeqaniiru. Walgahiin gamsadee Somaaliyaa, Masrii fi Eertiriyaa walitti fide kun onkololeessa 10 Asmaratti geggeeffamuun ni yaadatama. Walgahii kana irratti tarkaanfiiwwan dandeettii Somaaliyaa daangaa lafaa fi galaana ishee eeguu ishee dandeessisu tumsuuf fudhataman irratti walii galaniiru. Eertiriyaan Itoophiyaa jeequuf gonkumaa fedhii hin qabdu kan jedhan pirezidaantii Isayyaas gocha odeeffannoo sobaa tamsaasu kunis yaaddoodhuma Itoophiyaa irraa kan maddee miti jedhan. Imaammanni Eertiriyaa gaanfa Afrikaa yaa Abbayyaa fi naannoo galaana diimaa irratti qabdu tasgabbii fi tumsa cimsuuf kan akeeke ta'uu pirezidaantichi eeraniiru. Biyyoota gidduutti marii uumuun wal amantaa dhabuu balleessuuf akkasumas hariiroo gaarii fi bu'a qabeessa ta'eef haala mijataa uumuuf murteessaa akka ta'e cimsanii dubbataniiru. Godina Shakkaatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni 20 lubbuun isaanii dhaban. Naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Shakkaa aanaa Andaarachaatti haleellaa hidhattoonni torbaan darbe raawwataniin bulchaa gandaa dabalatee namoonni 20 ajjeefamuu himaniiru. Hidhattoonni kunneen naannoo Gaambeellaa godina Saba Maajingaatii kan dhufan ta'uu jiraattonni wabeeffachuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haleellaa kanaan namoota ajjeefaman keessaa irra caalaan qonnaan bultoota yoo ta'an bulchaa gandaa Shakee Bidoo Gazzahany Wandimuus dabalateera jedhan. Bulchaan aanaa Andaarachaa obbo Ayyalaa Agaloo haleellaan irra deddeebiin kan raawwatamu ta'uu eeruun hidhattoonni naannoo Gaambeellaa godina Saba Maajingaa irraa dhufan irra deddeebiin haleellaa kana raawwataa jiru jechuun komatan. Rakkoon kun sadarkaa aanaatti kan hin furamne ta'uu ibsuun gara godina Shakkaa fi naannoo kibba lixa Itoophiyaatti xalayaadhaan iyyachuus dubbataniiru. Hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Ujuluu Giloo sochiin hidhattoota jiraachuu amanuun gandoota daanga'an gidduutti walitti bu'iinsa jiraachuu eeruun rakkoo kana furuuf hojiin hojjetamaa jiraachuus dhuman irratti kaasaniiru. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru Israa'elii fi Hizboollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun wal haleeluu eegalan. Israa'elii fi Hizboollaan garee lamaanuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun walitti ka'aniiru. Haleellaa Hizboollaan buufata waraanaa irratti raawwateef haaloo ba'uuf Israa'el wiixata galgala Libaanos keessatti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuu eegalteerti. Haleellaa Israa'el gandoota kibba Libaanos lama
irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 9 du'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Raayyaan ittisaa Israa'el IDF galmootaa fi bu'uuraalee misoomaa Hizbollaa guutummaatti Libaanos irraa rukutee akka ture ibsuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaaf kutannoo qabaachuu irra deebiin ibsuun ni yaadatama. Hizbollaan sarbama Israa'el raawwatteef deebii kennaa akka jiru ibsuun haleellaa akeekkachiisaa ittisaa taasisuun bakka da'oo waraanni Israa'el qabatetti dhukaasa banuu himeera. Israa'el haleellaa Hizbollaa naannoo gaara Dov naannoo Sheba Farmis jedhamuun beekamu kan daangaa Israa'elii fi Libaanos falmisiisaa sadarkaa addunyaatti beekamu irratti raawwatteen miidhaan qaqqabe akka hin jirre himaniiru. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu haleellaa Hizbollaa dhukaasa dhaabuu cabsuu jechuun himachuun Israa'el deebii jabaa akka kennitu dhaadataniiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo jalqabaaf wayita labsamu Netanyaahuu yoo Hizbollaa waliigaltee kana hin kabajne ta'e biyyi isaanii haleellaa jiilchaa ta'e fudhachuu irraa akka duubatti hin deebine akeekkachiisuun ni yaadatama. Haleellaan erga waliigalteen taasifamee raawwataman kunneen waliigaltee dhiheenya kana waraana ji'oota 13f Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti ture xumuruuf kaayyeffate taasisee gara cabsuutti deemamuu kan agarsiisudha. Waliigalticha torbaan darbe keessa Ameerikaa fi Faransaay waraana Libaanos keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabuuf Israa'el fi Hizbollaa akkasumas dhaabbilee shororkeessummaa biroo Libaanos keessa socho'an irraa akka eegu taasisuun mallatteessuun ni yaadatama. Hizbollaa ta'ee Israa'el kibba Libaanos keessa waraana isaanii akka baasan waraanni Libaanos bakka bu'uu fi guyyoota 60 keessatti kun akka raawwatamu waliigaluun ni yaadatama. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun isin biraan geenye kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Qaroo Miidiyaa like, share, subscribe gochuun waahila keessaniifis share godhaa. Yaada keessan karaa koomentiin nu biraan ga'uun dagatinaa. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.